أهلا وسهلا كما جبتوتا جالة أمتوتا هردفتوتا أبدومان بقى قمدن هرا أدو خول بسيسانا هرا واهي أرتيستوتا هي نيتا طبيلا فاولو خاجرانو سربا جرق أبداني رفانو هرا اسنيف قبني رفن جرى حمد أماتي هردفا فيديون كن كان اسم بوهارسو وري ماتي دكتور عبدو سين abdusse oro hajar okan ammu marra kasa subscribe goda yeru baye wan sim bashannan sisu wan hara qofa sadi qabade dum artisti qanani oromo da sirbi isin qabatte dufti oh my god oh my god oh my god sirba takka ilman oromo basan kesa inni kun daraja tokko farati wan argamu baga gammaddan ijoolleen bilsigenna artisti jaba bara kuma lamaaf digdamii tokko keessatti isin boonsu akkanaa qabaachuu keessaniif baga gammaddan qananii oromoo yookiin asantimoo asanaat jettan alamiin duruu si badhaase wayyoo alamiin duruu si badhaase wayyoo goota meeqatti dhabne wayyoo ar sirba feeti sirba Kanaafuu intala kana hundi keessanuu yuutuubii isii seentanii jechuudha. Iimeelii gosaan bantanii akka isin laayikii har'a qofa miliyoona galchitanuuf akka sirba Teedii Afrooti. Namni Oromoo taatee sirkii harkatti baattee si gaafata seenaan yoo dislaayikii gochuu baatte artiistii jajjaboo akkanaa jajjabeessuu qabdu jechuudha. Keessattuu ijoolleen badhaadhinaa yookiin biltsiginnaadhaa. Artiistota jajjaboo akkanaa nuuf gumaachuu keessaniif nuti ilmaan Oromoodha. Ciccimina keessan gaafa arginu hedduu isinitti gammanna jechuudha. Ijoollee jajjabduu akkanaa nuuf oomisha as nu baasa. Warri sirba kana ilaaluu barbaadan viidiyoo daqiiqaa arfaffaa irratti isiniif ka'a jechuudha. Kanatti haasaa kanatti fufee hamma dhumaatti dhaggeeffattu jechuudha. Sirba sana jechuudha. Sirbisiisuun maal akka jedhu maal akka ibsu sirbisi abbichuu koo alamii si badhaafte kana baasuuf jechuudha. Isin qoosaatti bahe isinitti fakkaatu. Sirbi kun sirba akka qoosaatti bahe wayi isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu abbichuu koo alamii si badhaafte jechuun mee namni dandee walaloo akkanaa barreesse goota koo siin jedha diina koo way tabbarran bahee gadin bu'e asirra dhaabbadheen biliillee ittiin kolfee tokkitti sandaaboo diina koo jettee itti sirbuusi amma aariidhaan tokkitti sandaaboo artiistii jedhamuudhaaf sirbisiin amma baasuudhaaf qophaa'aa jirtu natti mul'ata jechuudha. Abbichuu koo sila sitti meeraa. Biltsiginnaa ta'ee siin jedheera jetti ammana tokkitti sandaaboo isiin taayee danda'aadha otuun liqimsee huddoo dhadheette sun artiistii jabaa nuuf taate akkuma qananii Oromoo mucaan kun mucaa qoosaa isinitti hin fakkaateen gaafa dura as baatu nama 5,000 wayii irratti viidiyoo gurraacha wayii akkanatti qabattee dhufte asumaan viidiyoo argisiisuurraan nama as bahe nama kaayyoo jabaa qabu jechuudha. Nama qoosaa isinitti hin fakkaateen nama iccitii baasuudhaan viidiyoo baasuudhaan dhukkee feesbuuk irratti namarraa kaasuudhaan sadarkaa tokkoffaa qabu kana ijoolleen biltsiginnaa oomishatanii artiistii isaanii jabaa sirba abbichuu koo sila sitti meera jedhu kana gurra keessan dhaggeeffadhaa bareechaati. Sirbichi anamma aariidhaan biliilleen sirba isiin nuu baaftu qofittiin eegaa jira. Biliillee koo biliilleen Talabbaa Jifaar rabbii adhiitii xiiqii qananii kanaaf sirba ajaa'ibaa awwalaloo barreesseensi erga abbichuu yee waa oymiyee waa jedhu tokko barreesseensitti erga sanaan daaraa goota jechuudha. Feesbuukii miila tokkoon dhaabuu qabdi. Hin gootu taanaan anaaf si waliin isu anni faattamu. Akkam ati namni awwala laayivii irra bahee asirratti uummata intini jechuudhaan sadarkaa tokko faana jiru utuu ati teessu artiistiin ajaa'ibaa kun qananii Oromoodha as baatee sirratti artiistii jabaa guyyaa tokkotti viyuu 1,000 argachuudhaaf teessi. Biliilleeniif tokkitti sandaaba of qopheessaa. Anatu walaloo sini barreessa. Abbichuu yee
የኔ ቆንጆ ካንተ ሌላ yoo barbaadan amaariffaa sirii barreessa jechuudha. ካንተ ሌላ ማን አለ ጀግና ወይ 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 ጀናን ከባድ ይሆናል ማለት ነው። አርቲስታችን dhumarratti baay'ee tokko gammadeetiin jira. Dheengadallee galeetuun naasayin nuti bar qabsoo nuti feesbuuk irratti gaggeessinu waan qoosaas nutti hin fakkaatin. Artistii keenya jaallatamaaf kabajamaa sabboona ilma Oromoodhaa Taajuu Qoree duula feesbuukii irratti gadi lakkisi jennee duula banneen torbii tokko karaa Bahar Daar kanatti mana hidhaa ture amma gadi baastee jirti jechuudha. Nuti sagalee keenya dhukaasa kana feesbuukii irraa yeroo gadhiisnu qoosaas nutti hin fakkaatin dhiibbaa guddaa uumuu dandeenya. Har'as boris dhiibbaa uumna namni tokko of hin tuffatin feesbuukii irratti sagaleen ati saba keetiifis ta'u diina kan kee irratti dhukaastu humna guddaa qaba. Kanaafuu Taajuu Qoree baga nagaadhaan nuuf baate siin jenna. Asirraan dubbii dabarfachuufan waan ajandaa baay'eetu hedduu kana feesbuukii irra deemaa ture. Waahii Suudi Arabiyaa keessatti daabboo bananii argisiisu waan adda addaa daabboo banii maafi wanta sana irraa haaddachuu dhiifte minaamin kan jedhu dhagaan ture hin haasofne maaliif waan akkana ajandaa godhee dubbadhee haasa'u hin barbaanne fan callise. Ajandaa akkasii duraan kan irraa dubbatee ho'isu numa ture. Har'a garuu ajandaa hamma argine feesbuukii irra rakkoo saba keenya irraa dubbachuutu furmaata inni callisne. Ijoolleen Suudi Arabiyaa keessatti waan akkasii gootan lammata akkasiin itti deebitan hin barbaannu. Komee guddaa isin irraa qabna. Warri mana hidhaa keessa jirtan gaafa biyya galtan tarkaanfii isin irratti fudhatamuuf qophii haatii of qopheessaa. Tarkaanfii jabaatu isin irratti fudhatama. Ijoollee akkanatti nama sadii mabraatii itti ibsitee qaama harmee keetii gaafa akkasitti addunyaatti gadi mul'istu baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Sana fa'irraa dubbachuuf turre hin dubbanne. Kanaafuu kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo warri yuutuubii Abdishee Ooroo jala jirtan subscribe gochuudhaan sirba asanaat maalii jettan kana yookiin qananii Oromoo hordofaa galatooma.